tokkummaan keenya yeroo maraa tokkummaan keenya yeroo maraa tokkummaa artistiin keenya kana taphata. Artistiin keenya hangafa kana beeku durra jira. Waan karoorfattan waa yaaddan milkaa'aa. Korri kun kora milkii haa ta'u. Waan karoorfattan waa yaaddan milkaa'aa. Korri kun kora milkii haa ta'u. Kora uummata Oromoo ceesisu haa ta'u. Kora uummanni Oromootti amanu haa ta'u. Nagaa. Ayyaana waaqa jechuun kan hundaa lafa jechuun kan hundaa waaqa uumaa hunda gurraacha garaa garbaalee immoo garaa sariidhaa ta'u jama qaalibbaa waaqa makkuu gurraacha waaqa xiqqoo gurraachi waaqa uumaa walaabaa waaqa sagantammaa gabraa waaqa saglayyaa ibooranaa waaqa torban baariitummaa waaqa cabbeetummaa waaqa shanan gadaa Oromoo si kadhannaa nu dhagaye annagaan nu bulche nagaan nu oolchu dhaabii isaanii nu oolchu irraa godha nu oolchu amaan gargar nu oolchu qotee bulaa misooma nu milkeessu daldalaan bu'aa argatu barataa durii nu amadeechu xinnaan wal ofirraa guddaan wal guddisa hayyuu keenyallee nu addagaasu tokkummaa keenya nu haa cimsu biyya nagaa nu haa taatu tokkummaan keenya haa cimu bara hojii bara milkaa'inaa isiniif haa ta'u bara milkaa'inaa isiniif haa ta'u ani kanan jedhe waa ilaalchaa jedhu. Kadhannaa keenya waaqa lafaa ka'u kadhannaa keenya waa nyaata ka'u kadhannaa keenya waaqa lafaa ka'u kadhannaa keenya waa nyaata ka'u gontuun Oromiyaa haa ta'u. Sagantaa keenyatti aanutti haasawa baniinsaa akka nu godhan kabajamoo obbo Guutamaa Dibaabaa sadarkaa itti aanaa pirezidaantii baankii hojii gamtaa Oromiyaa kutaa tajaajila qonnaa gara as dhufanii haasawa akka nu godhan amileedhaan gaafadhaa amilee naa kennaa fi sirriitti amilee nu kennitaniif sirriitti. Bageessan kabajamoo obbo Abdurrahman Abdullah sadarkaa itti aanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti qindeessaa seektara misooma baadiyyaa Oromiyaa kabajamoo obbo Geetuu Gammachuu hoogganaa biiroo qonna Oromiyaa kabajamoo obbo Jamaal Kadir hoogganaa eejensii babal'ina waldaa hojii gamtaa naannoo Oromiyaa kabajamoo obbo Hayilee Gabree Luwee hundeessaa baankii hojii gamtaa Oromiyaa kabajamoo Dr. Firuu Deeksisaa walitti qabaa boordii baankii hojii gamtaa Oromiyaa kabajamoo obbo Darbii Asfaa pirezidaantii baankii hojii gamtaa Oromiyaa kabajamtoota abbootii gadaa haadha siinqee kabajamtoota miseensota boordii baankii hojii gamtaa Oromiyaa kabajamtoota hooggantoota fi hojjettoota baankii hojii gamtaa Oromiyaa kabajamtoota hooggantoota waldaalee hojii gamtaa sadarkaa adda addaa irraa argamtan kabajamtoota hooggantoota mootummaa sadarkaa adda addaa irraa argamtan kabajamtoota keessummoota abbaa ayyaana kanaa irratti argamtan hunda caala abbaa guyyaa ayyaana kanaa kan taatan kabajamtoota qonnaan bultoota keenya maqaa kootii fi maqaa baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin baga guyyaa kanaan isin ga'e jecha baga nagaan dhuftan anaa dhufu jechuun barbaada. Guyyaan waldaalee hojii gamtaa akka idilee addunyaatti waggaa waggaadhaan kabajamuu erga eegalee waggoottan hedduu lakkoofseera. Kaayyoon guddaan waa'ee waldaalee hojii gamtaa hawaasa bal'aaf hubannoo uumuu gumaacha fi ga'ee isaanii beeksisuu akkasumas qooda guddaa isaan misooma dinagdee hammataa ta'ee fi itti fufiinsa qabu fiduuf qaban beeksisuudha. Dhaabbanni mootummaa gamtoomanii dabalatee dhaabbatni idilee addunyaa garaagaraa waldaaleen hojii gamtaa beekamtii fi deeggarsa guddaa kan kennan yoo ta'u bu'uuruma kanaan mootummaan gamtoomanii waldaalee hojii gamtaa michoota misooma dhugaa fi jajjaboo jedhuun waama. Haaluma kanaan baankiin keessan baankiin hojii gamtaa Oromiyaa akka biyya keenyatti waggaa waggaadhaan ayyaana waldaalee hojii gamtaa kabajuu erga eegalee waggoottan lakkoofseera. Bara kanas marsaa shanaffaa mata duree waldaalee hojii gamtaa misooma itti fufiinsa qabu jedhuun isin waliin kabajuuf sagantaa kana haala kanaan qopheessee jira. Kun kutannoo fi cimina baankiin keessan baankiin hojii gamtaa Oromiyaa sosochii waldaalee hojii gamtaa deeggaruu fi babal'isuuf qabu kan mirkaneessudha. Hundeeffamaa fi maqaa isaarraa kaasee baankiin hidhata addaa fi hariiroo cimaa waldaalee hojii gamtaa waliin akka qabu agarsiisa. Kabajamoo obbo Abdurrahman Abdallah kabajamtoota hirmaattota ayyaana kanaa. Baankiin keessan erga hundeeffame kaasee waldaaleen hojii gamtaa gahee isaanii guddina hawaasaa fi dinagdee biyya keenya keessatti qaban hubachuun tumsa babal'inaa fi
guddina isaaniif taasisu irratti ciminaan hojjechaa turee jira. Caalmattis hojjechaa jira. Waggoottan darban keessattis waliin taanee milkaa'ina hedduu argamsiisnee jira. Caalmattis bu'aa kanarraa fooyya'aa galmeessisuudhaaf daandii sirrii ta'e irra jira. Deeggarsi fi amantaan isin nurraa qabdan qormaatawwan san dandamachuuf humna jabaa nuuf ta'ee jira. Irra deebi'uudhaan galatoomaa jechuun barbaada. Kanuma jechuun sagantaa isiniif qopheessine kana hundi keessanuu akka nu waliin qoodattanii fi ayyaana kan akka waliin kabajnu hunda keessanuu affeeraa misooma itti fufiinsa qabu harka wal qabannee hojjechuuf waadaa keenya irra deebinee ni mirkaneessina. Dhumarrattis baankiin hojii gamtaa Oromiyaa fi waldaaleen hojii gamtaa waliin ta'uudhaan egeree gaarii hundaaf ijaaruu waliin taanee itti hafumnu an jedhu dhaamsa kootti guddaa galatoomaa. Rakkoo diinagdee hawaasummaa isaan mudate hiikachuudhaaf namoonni fedhii walitti dhufanii rakkoo kana keessa bahu gurmaa'anii maallaqa isaanii walitti fudhatanii kan rakkoo kana furani. Rakkoo kana fuula darbee akka addunyaattis waldaaleen hojii gamtaa diinagdee biyya utubuu keessatti shoora olaanaa keessaayyuu biyyoota tokko biyyoota guddatan irratti barreeffamoonni tokko akka ibsanitti dinagdee biyya utubuu keessatti dhibbantaa guddaa GDP biyya isaanii kontribuutii gochaa kan jiran waldaaleen hojii gamtaa ta'uusaa ni beekama. Akka biyya keenyaattis waldaaleen hojii gamtaa hojiiwwan guddaa hojjeteera. Keessaayyuu jiruuf jireenya hawaasa keenyaa baadiyyaa jijjiiruu, jiruuf jireenya hawaasa keenyaa magaalaa jijjiiruu dhiyeennatti qotee bulaan ofii of gurmeessee of ijaaree seera labsii dambii waldaa hojii gamtaatiin hoogganame sochii taasisaa jiruun oomishaaf oomishtummaan isaa akka dabalu galtee dhiyeessuu keessatti waldaaleen hojii gamtaa dhibbantaa guddaa biyya kana keessatti shoora olaanaa taphatee jira. Asiin oomishti yoo dabale, oomishtummaan yoo dabale, oomishti dabala. Oomishti yoo dabale, jiruuf jireenya hawaasa keenyaa ni dabala. Dinagdeen biyyaas kanuma keessatti ni guddata. Dinagdee guddaa biyyattii keessatti biyya guddisuu keessatti waldaaleen hojii gamtaa qooda guddaa kan qabuu fi kan qabate akka biyya keenya keessa. Akka addunyaattis oolan qabeenya horachuu, qabeenya waloodhaan socho'uu keessatti yeroo ammaa kana barreeffama yoo baay'ee ilaaluu baatu aseetii gara tiriliyoona 20 ol waldaalee hojii gamtaa kan qaban. Galiin guyyaa giddu galeessaa, galiin isaanii giddu galeessaa tiriliyoona 3 kan siqu karaa waldaa hojii gamtaa kan socho'an. Carraa hojii uumuu keessattis akka addunyaatti kan jiru keessaa dhibbantaa fudhan waldaalee hojii gamtaa kontribuutii kan jiru qabeenya. Akka biyya keenyaattis carraalee hojii uumuu keessatti waldaalee hojii gamtaa waa guddaa hojjetanii kan jiranii haga barbaadame deemuwaatus alallee amma jiru waan gaarii. Carraa maaltu jira kan jedhu hawaasa bal'aa qabna, lafa hedduu qabna, dargaggeessa hojjetu hedduu qabna, qaama nama barate qabna. Ammayyeessinee kan kana duratti deemamaa ture ammayyeessinee sunatti daballee fooyyessinee yoo deemne jijjiirama hawaasa keenyaafis dinagdee biyya keenyaafis calaqeewwan nama mudatan agarsiistu gaarii waan ta'eef daraan guddisuu akka danda'amu wantoonni namatti mul'isan hedduu jiraachuu isaati. Nagaan dhuftanii qonnaan bultoota fi immoo gaggeessitoota waldaalee baga guyyaa kanaan nu ga'e jechuun barbaada. Egaa maaliif baankiin yaadame kan jedhu duratti ibsarratti qabu yaadamee jira. Waldaaleen humna maallaqaa, humna beekumsaa, humna waan hundaa waan hin qabne humna walitti fidanii yoo hojjetan gara daldalaa yoo galan wanni ijoo rakkoo ta'u keessaa tokko faayinaansii. Deemamee gabaanis rakkoo ta'a, teekinooloojiis rakkoo ta'a, beekumsas rakkoo ta'a garuu immoo waan jirtu san gara gabaa fiduudhaaf walitti ijaaranii bakka yaadan ga'uudhaaf faayinaansiin murteessaa waan ta'eef madda kanarraa ta'anii namoonni dadhabanii baankii kana dhaabanii jiru. Baankiin kun maal galmeesse jennee yoo seenaa waggaa 8 fudhanne guyyaa har'aa kabajaan kun waan inni galmeesse keessaa tokkoffaa waan
kabajaan har'aan wasitti argine kun namoonni yoo san yaada kana maddisiisanii akka dhaabbatu gochuun har'a abbaa waldaalee ta'uu baatu ilma waldaalee ta'ee garuu abbootii isa uuman san walitti qabee guyyaa isaanii biyya kana keessatti kabajuun kuni galma tokko jennee fudhachuu barbaachisaa ta'ee yaada. Kan biraa galmi lammaffaan ani egzibishinii duratti ilaaltan sun galma lammaffaadha yoo ol seentan galmi sun waldaalee egzibishinii ekspoo irratti waan oomishan qabanii akkasitti miidhagsanii waan gurguratanii fi waan daldalan fidanii akkaataa kanaan dhiyeessan kuni madduu waan baankii ofii dhaabbatanii baankiin isaanii gargaareef malee odoo yeroo sana namoonni as jiran kun kan as hin jirre kan lubbuudhaan illee darban madda kana yaadanii baankii kana qabaatan har'a waldaaleen kun asitti argamuu hin danda'an. Hin danda'an jedhamee waan fudhatamu natti fakkaatu hin jiru waan ta'eef muuxannoon akkasii baay'ee rakkisaa waan ta'uuf asitti argamuun isaanii akkasitti kuni deeggarsa baankii ta'uu hubachuudha. Argamuun isaanii immoo akkanumatti miti kan argaman. Miliyoonota dhibbaatamaan qabeenya horatanii kaapitaala horatanii kan argaman. Egaa ka baankichi ofiisaatiin qabeenyi inni qabu biliyoona 140 ol kan ta'e qabeenya isaaniiti qabeenya waldaati. Harka caalaan 55 akka duratti argamuu danda'ametti qabeenya isaanii. Kaapitaala inni dhuunfatee qabu biliyoona 14 kan ta'e kunis qabeenya isaaniiti kuni galma tokko. Sanirra darbee immoo federeeshinii isaanii qabeenya biliyoona 5.1 ol yoo qabaatu qabeenya isaanii. Walumaa galatti kaapitaalli waldaalee biyya keenya keessatti horatan jedhamee duratti ka'u sun qabeenya isaanii. Kuni maayilstoonii tokko jennee fudhachuu hin dandeenye. Warshaalee adda addaa tajaajila adda addaatti galanii bakki isaan irra ga'an kun galma baankii kun geggeesse jennee fudhachuu hin dandeenye. Egaa kan warshaa biqilaa sannaa dabalatee warshaaleen adda addaa kan gurguddaadhaan uumaman galma baankii kanaati jennee fudhachuu hin dandeenya. Galmi hundaa ol garuu hiyyummaa keessa bahu. Wanni kun maddu yoo hojjetamu lakkoofsa lakkaa'uu qofa yoo ta'e hiyyummaa keessa bahudha. Har'a akkanatti miidhagnee uffannee maal taanee yoo asitti wal geenyu maqaa faayinaansii maqaa baankii keenya dhaabbanneef malee silaaniin as hin jirru qonnee kenninaa daldaluu miti alatti erguu miti oomishuu miti qonnee kenninaa warri waan nu oomishne hojjetu daldalu warri waan nu oomishne alatti ergu an alaa fidanii irratti gurguran maal akka ta'u arguu hin danda'ama waan ta'eef har'as dhiibban sun baay'ee ulfaataadha garuu maqaa baankii kun jiruuf hiyyummaa keessa bahuudhaaf tattaaffii fudhanii fi qonnaan bulaan godhu galma tokko jennee fudhachuu hin dandeenye. Kanarraa yookaan akka tarsiimotitti yoo fudhannu tarsiimoon yaada waan hunda qabata. Waan hunda walitti fidee yoo deebiin tartiiboo ta'uu hin danda'u. Yeroo baay'ee akka biyyaatti wanni baasnu wanni ittiin deemnu dinagdee biyya kanaa guddisuudhaaf waan barbaachisu fiilaarii hundaan walii hidhatee yoo deebiin tartiiboon baay'ee deemuu hin danda'u. Akka baankiitti gadi buunee babal'isnee hawaasa bira geenyee karaa dameetiin karaa teekinooloojiitiin karaa ogummaatiin karaa gabaa gorsuutiin gabaa walqixxuutiin wanti hojjennu baay'eetu jira. Amma keessumattuu agrii vaaliyuu cheen jennee kan qaban gadi bulanas taasisuu dandeenya. Raaboo baank wajjin paartinarshiip taanee wanti hojjennu jira. Isaan Raaboo baank kooperaatiivii Neezerlaand biyya Neezerlaand keessatti baankii isaanii baankii guddaadha. Agrii fuud irratti waan baay'ee waan beekaniif muuxannoo san akkamitti as finnee agricultural value chain irratti hojjennu teekinooloojii fi waan adda addaa fayyadamnee duratti kan ta'e daataa qonnaan bulaan waan qabu waan biyyi kun qabu walitti finnee akkamitti humna uumna kan jedhu kan qabanne jirra. Kanarratti garuu mootummaanis hubatee waan taphachuu qabu akkamitti taphata kan jedhu irratti marii baay'ee barbaachisa.
saniin akka tartiibootitti walitti fidnee deemu. Nu martuu mootummaanis baankiinis hawaasni kunis galmi isaa hawaasa hiyyummaa keessaa baasu, duufummaa keessaa baasu, dukkana keessaa baasu. Kana gochuudhaaf wal qabannee deemuu qabna. Muuxannoo biyya biraa waan baay'ee kan duratti ka'e kan Mondraagaan hojjettoota dargaggoota irraa ka'amee har'a warshaa biyya 32 ol keessatti qabu, biyyoota 150 ol keessatti distribution chaanalii qabu, korporeetii egaa kan waggaatti tarkaanfarii isaa €1 biliyoona birrii miti, €1 biliyoona 2 ol ga'e kun namoota muraasa amicha Joosee Maariyaam dargaggeessa achirraa kan ka'ee dhaabbateedha. Har'a giloobaalii korporeetii warshaa kaapitaala warshaa oomisha maashina warshaa kana oomishu dura ga'uudhaa fi teekinooloojii irratti fayyadamuudhaan distribuushinii chaanalii qabachuudhaan biyyoota baay'ee kontrol godhanii achitti baankii qabu, baankii mataa isaanii qabu. Waraana ta'uu fudhannee kan Indiyaa hiyyummaa keessaa ba'uudhaaf, doofummaa keessaa ba'uudhaaf, dararama adda addaa keessaa ba'uudhaaf bara 1935 yeroo British Indiyaa warraaqsa keessatti yaalamee qabsoo siyaasaa bilisummaadhaan jalqabamee walitti dhufee korporee waan sammana ijaaree warshaan sun har'a Indiyaa keessatti one of the biggest sugar plant ta'ee jira. Misooma bishaaniitiin akkasitti beekamu, aannaniin akkasitti beekamu, hospitaalaan akkasitti beekamu, mana barumsaatiin akkasitti beekamu, baankiin isaanii garuu waraanaa baank kan jedhamu kan isaan duuka dhaabbatee sa'aat akka bituurra, jabbii bituurra, maashina xiqqoo bituurra baankii duuka dhaabbatee hawaasni sun akkasitti jijjiirame waan ta'eef muuxannoo biyya biraa waan baay'ee agarsiisa. Kanarraa yookaan Jarman beekamaadha, Awurooppaan waan baay'ee irratti warra beekamuudha. Faransaay kan baankoliidhaan kan beekamanidha. Asuma Keeniyaanis Ministry of Cooperatives and Marketing aga caasaan isaanii aga ministeeratti kan dhaabbatee beekamuudha. Garuu biyyoonni dhiyaa kun duratti yoo jiyoogiraafikaal lookeeshinii ilaaltanii jiraatan yoo ta'e harka 45 Awurooppatu kooperaatiivii warra 300 jedhamu kooperaatiivii gurguddaa keessaa harka 45 Awurooppaadha. 20 maal gara noorz Ameerikaan deema. Afrikaan 300 keessa hin jiru. Tootaalii hin jiru. Guutumaa duwwaadha Keeniyaa 300 keessatti galee. Garuu caalaa moo warra Keeniyaa waan baay'ee waan hojjetaniif muuxannoon ifne gotii darbe keessatti qorachuudhaan tartiiboo maaliif deemna, moodeelii akkamitti deemna, maal fooyyessuu qabna kan jedhus piroopozaal roodmaappii hojjennee mootummaa naannootiif yeroo itti dhiyeessine jirra. Isarratti walitti deebinee hojjennee yoo deemne waan guddaa uummata keenya gumaachuu hin dandeenye jechuu barbaada. ከሁሉ አስቀድሜ ይህንን ጊዜ ሰጥቶኝ አቶ ድርቤ ናና ልጆችን ምክር ብሎ ስለጠራኝ እዚህ እናንተን እንዲመክር ላበቃኝ አምላክ ክብር ምስጋና ይግባው። በኦሮሞ ባህል አንድ ሰው ናና ምከርልኝ ሲል ናና እውነትን እይ ማለቱ ነው። ናና እውነትን ምን ላይ ነህ እንዴት ነህ ማለቱ ስለሆነ እኔም እውነቱን ቅድም እናንተ ስትናገሩ ስላየ ካለኝ ብዙ ግንዛቤ ትንሽ እናንተን ለመምከር ፈልጋለሁ። የኔ ምክር ብቻ ነው። እድሜም እየሄደ ስለሆነ ወደ ቤቴም ስለምገባ የሚታየኝን ነገር ለእናንተም ለሀገሬም እመክራለሁ። ለእናንተም ለሀገሬም እዚህ የመጣችሁትን የህብረት ስራ ቤተሰብ አባላት በሙሉ አመሰግናችኋለሁ። ዛሬ ልመክራችሁ የመጣሁት የህብረት ስራ ማህበራዊ ገጽታውን ሳይሆን ኢኮኖሚያዊ ገጽታውን ነው ልመክራችሁ ያሰብኩት። ምክሬም አጭር ናት። የህብረት ስራ ኢኮኖሚ ከዓለም ኢኮኖሚ ውጪ ላይ የሚኖር አይደለም። የህብረት ስራ ኢኮኖሚ እንደ ማንኛውም ኢኮኖሚ ከዓለም ኢኮኖሚ ጋር አብሮ ነው ያለው። የህብረት ስራ ኢኮኖሚ ኢንቫይሮንመንታል በብዙ ነገር እንትን ይላል፣ ይጎዳል። ስለዚህ እንደ ድርጅት ኦፕን ሲስተም ነው፣ ለብዙ ነገር የተጋለጠ
እንትን ነው ተቋም ነው። ይሄ ተቋም ወደ ኢትዮጵያ ደግሞ ስንመልሰው ኢትዮጵያ አሁን ያለችበት ቦታ በኢኮኖሚ ሕግ ቀላል ነው። ዲማንድ እና ሰፕላይ ዲማንድ ከሰፕላይ ጋራ የሰማይና የምድር ያህል የተራራቀበት ዲማንድ በጣም ከፍ ብሏል፣ ሰፕላይ አንሷል። በዚህ የተነሳ የኑሮ ውድነት በየቀኑ ሮኬት እየሆነ ሄደ። ሮኬት ነው ይሄ። ዲማንድ እንደ ሰፕላይ ነው። በቃ ነበር ሚት ሌላም ጊዜም ብዙ አይቀራረብም። ማቀራረብ ነው ያለብን። ይሄን ለማቀራረብ ምንድን ነው መሆን ያለብን ነው ማለት ያለብን። የኑሮ ውድነት መጣ። ለኑሮ ውድነት ጥሩ ነው። ኦፖርቹኒቲ ዲማንድ እኮ ዲማንድ ክሬት ከተደረገ ዲማንድ ክሬት የሚደረግ ነገር ነው። ክሬት ሆነ ያንን ዲማንድ ለመሙላት መስራት ነው። ይሄ ነው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ አሁን በዓለም አቀፍ ኢኮኖሚ ውስጥ የታሰረ ኢኮኖሚ ነው። በዓለም አቀፍ ኢኮኖሚ ውስጥ የታሰረ ኢኮኖሚ ነው። በዓለም አቀፍ ኢኮኖሚ ውስጥ የታሰረው የዛሬ 90 ዓመት ነው። ከሰከንድ ወርልድ ዋር በኋላ ዓለም ሞኖፖላይዝድ ነው። አሁን ያለው ሞኖፖሊ ደግሞ ባህሪው የተለየ ሞኖፖሊ ነው። ምን አይነት ሞኖፖሊ መሰላችሁ? ኦሊጋርኪ የሚባለው ሞኖፖሊ ነው ያለው። እዛ ወረቀቴ ላይ አስቀምጬላችሁ። ኦሊጋርኪ ማለት ገንዘብ የሚቆጣጠረው ኃይል ማለት ነው። ገንዘብ ልኮ ያንተን ኢኮኖሚ መቆጣጠር ማለት ነው። ኢኮኖሚህን፣ ፖለቲካህን፣ ማህበራዊ ህይወትህን በጠቅላላ መቆጣጠር መቻል ማለት ነው። ከዚህ ቀደም አንድ ሞኖፖሊ ብቻ ነበር፣ ምዕራባዊ ሞኖፖሊ። ያ ምዕራባዊ ሞኖፖሊ በዓለም ባንክ፣ በገንዘብ ወርልድ ፋይናንስ፣ በሌሎቹ ተቋማት መልቲላተራል፣ ባይላተራል በሚባሉ ህጎቹ ሲፈልግ እያሰረ፣ ሲፈልግ እየገረፈ፣ ሲፈልግ እያደኸየ የኖረ ሞኖፖሊ ሲስተም። ሲፈልግ ያደኸያል፣ ሲፈልግ ይቀጠቅጣል፣ ሲፈልግ ነው። በዚህ ውስጥ ተሳስሮ የኖረ ሞኖፖሊ የዛሬ 30 ዓመት ሶሻሊዝምን ካፈረሰ በኋላ ግድግዳውን ከፍ አድርጎ ዓለምን ለብቻ ሊቆጣጠራት ጥንት ለማገጃ ያስቀመጣቸውን እንደ ዓለም ንግድ ድርጅት፣ እንደ ዓለም ጤና ድርጅት፣ እንደ ዓለም ባንክ ሌሎቹንም መቆጣጠሪያ ድርጅቶቹን እያፈራረሰ በግል በኃይል ለመግባት ነው የወሰነው። ይሄ ኃይል ያልጠበቀው ነገር ነው የገጠመው። ይገርማቸዋል። ያልጠበቀው ነገር ነው የገጠመው። እሱ ምርታማነታቸው ዝቅተኛ ነው ያላቸው ትላንት በእቀባ ኃይል አስሬያቸዋለሁ ያላቸው በሰብአዊ መብት ስም ሲዋጋቸው የነበራቸው አገሮች ሳይጠብቅ ገበያውን ሲከፍትላቸው ከሱ በተሻለ ምርት፣ ከሱ በተሻለ ጥራት፣ ከሱ በተሻለ ዋጋ የራሱ ገበያ ውስጥ ገቡ። እነ ቻይና የመሰሉ እነ ታይዋን የመሰሉ እነ ከኋላ እንኳን ቱርክ የመሰሉ በጥሶ ሲገቡ የራሱን ካፒታል ከአንጀቱ ውስጥ አውጥተው ወደ ራሳቸው ገለጹ። ዛሬ የቻይና ኢንቨስተሮች በብዛት እኮ የአሜሪካ ኢንቨስተሮች ሀብት ሲወሰዱ የዛሬ 40 ዓመት ቻይና እና ኢትዮጵያ እኩል ነበር። በታሪክ አጋጣሚ ቻይና ጎሉ ቼርማን ማሮን ጎሉ ነጠላ ጫማ ነበር ዛሬ 50 ዓመት። ዛሬ ቻይና የዓለም አንድ ቁጥር ነው።
ቻይናን አንድ ዓለም ያደረጋት የባህል አይወጥ የምንበላ ነገር የለም። ዓለም ለኛ አትበቃን። ስለዚህ ወደ ፈለግንበት አገር እንሂድ፣ የፈለግነው ነገር እንብላ። እዛ የምንሄድበት ህዝብ የሚበላውን በልተን እንኑር። ወደ ሀገራችን እዛ ለፍተን ካፒታል እንዳስገባ እውቀት እናስገባ ባሉት እውቀት ካፒታልና ሀገራቸውን አስገብተው ዛሬ ቻይና ሀገራቸውን ቁጥር 1 በላሳቸው ላብ ባሰባሰቡት ካፒታል እራሳቸው ዛሬ የካፒታል ባለሀብቶች ሆነው ወደ ውጭ መውጣት ጀምረዋል። ሴንትራላይዝድ የሆነ ፋይናንሻል ኦሊጋርኪ በዚህ በኩል ሊፈታል። ይሄ እናንተን ዝም ብሎ የሚጠብቃችሁ አይመስላችሁ። ከችርቻሮ ንግድ ጀምሮ ከችርቻሮ ነው የምነግራችሁ፣ ከብሎኬት ስራ ከችርቻሮ ንግድ ጀምሮ ነገ ኢትዮጵያ ሰላም ስትሆን ገብቶ ውርር ነው የሚያደርጋችሁ።